Mootummaan manneen jireenyaa haaromsuu fi haaraa ijaaranii kennu, bakkeewwan haara galfii babal'isu, bakka oolmaa dargaggootaaf daa'immanii ijaaruu fi giddugaloota nyaataa maanguddootaaf mijeessuun namaaf dursa kennuu isaa mirkaneessuu bira darbe deeggaramtoota gara oomishtootaatti jijjiiraa jira. Hanga ammaatti bulchiinsi magaalaa Finfinnee namoota harka qalleeyyii rakkoo hamaa keessa jiran gara 40,000 oliif mana jireenyaa ijaaree kennu kantiibaa Adaanech Abeebee dhuma torbee darbe kana keessatti kutaa magaalaa Lidataatti sagantaa dabarsa manneen irratti dubbatanii turan. ከተማችን ላይ በርካታ ሰው ተኮር የሆኑ ስራዎችን በመስራት መጋላ ኬኛ ኬሰቲ ሆጂሌ ናሞማ irratti xiyyeeffatan hedduu hojjechuun lammiilee akka keessanii haala mijataa fi mana jireenyaa hin qabne biraan ga'uuf fageenya hedduu deemnee jirra. Hanga ammaatti jiraattota keenya 40,300 ol sagantaa akka kanaan fayyadamoo taasifneerra. Hojiiwwan namoomaa karaa tola ooltummaan hojjetaman kun kutaa magaalaa Lammii Kuraa keessattis mandarri manneen waliinii tola ooltummaa Lammii jedhamu ijaaramee bara darbeerraa kaasee tajaajila kennaa jira. Akka kutaa magaalaa Lammii Kuraatti hojii tola ooltummaatiin lammiileen hedduun abbaa manaa ta'uu dursaan garee tajaajila tola ooltummaa obbo Magarsaa Jabeessaa himaniiru. Akka bara darbeetti yoo ilaallu qofaan gara mana 472 akka bara kanaattis yoo ilaallu bara 2018 naannoo mana 355 hojii tola ooltummaadhaan hojjetameetu gara mallaqaatti yoo jijjiirru gara miiliyoona 500 fi miiliyoona 70 kan ta'uun harka qalleeyyii rakkoo garaagaraa keessa jiraatanii darbeetu jira jechuudha. Itti aanaan ajajaa 10 Tufaa Dirribaa jiraataa mandara Lammiiti. Kanaan dura miseensa raayyaa ittisa biyyaa turani. Waraana kaabaa waggaa 2 ture keessatti hirmaataniiru. Lola irrattis miila isaanii dhabani. Akka wallaansa mana yaalaa xumuraniin gara kutaa magaalaa Lammii Kuraa dhufuu dubbatu. Carraa bulchiinsi magaalaa Finfinnee namoota biyyaaf oolmaa oolaniif mijeessan mana argachuu isaanii itti aanaan ajajaa 10 Tufaan AMN Pilaasitti himaniiru. Waan isaan tolu ያው ከራረት ነው ገነ ክፍለ ከተማቲ ቀበ አጋ ከንቲባ አዳነች ጀልቀበ ኑጉኒ ዳብቻ ቱረን ኑጉኒ ዳበተኒ ኩመኒ ምን ያለቲ እየተነንገል ፈደች ተሰምረቲ ከንቲባ ሙጋላ አዳነች ዱፈኒ መናከነኑ ተሰረከበኒ ነው ከነኒ ጎኒ ከኛ ዳበተኒ ባየኑ ወርጋራ ቱረን ኢሳኒሲ Biyyi nagaa ta'uu nagaa argatu kan jedhan itti aanaan ajajaa 10 Tufaan onneen biyya koof akka lolu naka kaafte har'asni jirti osoo haalli naaf mijaatee ani hojjedhee of danda'ee jiraachuuf kutannoo nan qabaa jedhaniiru. Indiin mooreel hojiitu nan qabaa nama gargaarsa fa'aa hojii waan mamoo gargaraatu wal qabsiisaniitu hojii na kanneen hojjedheeta maatii ijoollee of jiraachisuu nan danda'an waan inni hin jiru hojii itti beeto hojjedhee toom abbaan qabeenyaa namni kun hin jiraame waa tokko fa'aa gaafatanii gaafatanii to'amatu waan makin olaamiraadhaan jiru kana fa'a hojii wanni leessiroo hojii isaa ta'u maali isaa ta'u eeyyama bechaa naa gaafatanii doontinii godhe taa'ee hojjedhe hagaruma jiraachisuu nan danda'a. Bulchiinsi magaalaa Finfinnees galma kadhaa fi gargaaramtummaa zeeroo taasifna jedhu qabatee socho'aa jirus namootaaf haala mijeessuu irratti akka argamuu fi namoota akka itti aanaa ajajaa 10 Tufaa Dirribaa deeggaruuf kutannoon jiraachuu kutaa magaalaa Lammii Kuraatti dursaan garee tajaajila tola ooltummaa obbo Magarsaa Jabeessaa dubbataniiru. Namni kakka'umsa qabu fedha hojii qabu hojjechuudhaaf akkuma amma argine kana qaama miidhamaa ta'ee garuu immoo haamilee guutuu kan qabu hojiidhaaf fedhii kakka'umsa guddaa kan qabu inni akkasii kun baay'ee kan jajjabeessamu kan bukkee bu'amuu fi kan deeggaramudha jechuudha. Isa fakkaatan ambiroon illee hin jiraatu. Haala kanaan kana mootummaanis hin deeggara hin jajjabeessa.